Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaruu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqonoleeti. Teessooleen keenya kan sagalee bilisummaa Oromoo irraan hordofuu dandeessan iimeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com Marsan internetii marsariitiin keenya www.voiceoforomonliberation.com peejiin keenya yookiin fuulli feesbuukii keenya kan irratti nu argachuu dandeessan www.facebook.com/sbo1973 lakkoofsi waatsaappii keenya kan ittiin nu argachuu dandeessan 0025 47 36 98 11 kanarratti nu argachuu dandeessu isiniin jecha sagantaa keenya har'aaf qabnuun isin beeksisa. Akkuma aadeffatame oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun guutummaa qophii keenyaa har'aa kan ta'e godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ajjeechaa hidhaa fi miidhaalee garaagaraa uummata irra gahaa jiru laalchisee jiraataa achii waliin gaaffii fi deebii geggeessinetu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee isin dhageessisna. Abbaan ijoollee sadii kan ta'anii obbo Addunyaa Galataa ajjeefamuun dhagahame. Akka maddeen jedhanitti godina Matakkal Gaalessaatti obbo Addunyaa Galataa magaalaa waa bitachuuf akkuma bahaniin walakkaa magaalaatti faannoon huccuu raayyaa ittisa biyyaa uffatee deemu Ajaja Kumaa Wandasan jedhamuun akka bofaatti reebuun ajjeesaman. Reeffi isaas maatiif akka hin kennamne dhowwame guyyaa 6 booda halkan baasanii iddoo itti gatanii lafee isaa qofti argamuudha maddeen kan gabaasan. Jaarmayaaleen mirga namaaf falman 300 caalan mootummaan Itoophiyaa intarneeta cufee jiru akka banuuf muummee ministeeraa Itoophiyaaf xalayaa barreessan. Jaarmayaaleen mirga namaaf falman 300 kan miseensa Keep It On Coalition ta'aniif dhaabbileen adda addaa biiroon cufamuu tajaajilli intarneetaa Itoophiyaa keessaa akka meeshaa adabbiitti mootummaan fayyadamuu hin qabu jechuun mormii isaanii jalqabaa torban kanaa mootummaatti beeksifatanii jiru. Dhaabbileen yoo xinnaatan biyyoota 500 keessaa walitti bahan kunneen xalayaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Koomishinii Mootummaa Federaalaa Waajjira Tikaaf Nageenyaa Biyyoolessaa Abbaa Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa akkasumas Telekominikeeshiniif Safaariikoom Itoophiyaa dabalatee waajjiroota mootummaa kan biraaf xalayaa barreessaniin
ummata irraa intarneeta kutuun mirga lammilee sarbuu, mirga odeessaa argachuuf daddabarsuu danquu akkasumas waliigaltee addunyaa faallessuu akka ta'e yaadachiisanii akka deebistanii bantan jechuun gaafatanii jiru. Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti namoota nagaa ajjeesuun babal'atuun ibsame. Akkasumas kanneen hidhaa jiran baasamanii ajjeesamuun itti fufuun illee ibsamee jira. Akka maddeen Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gabaasaa jiranitti mana hidhaa dabalatee iddoo garaagaraa irraa namootiin nagaan waraana mootummaan ajjeesamaa jiran. Bakka hedduu irraa uummata nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira yookaan deeggartu jedhuun rashanaa jiru kan jedhan maddeen keenya bakka tokko fuudhanii iddoo biraa geessuun akka ajjeesaa jiran ifa godhu. Hidhamtoota mana hidhaa baasanii ajjeesuun itti fufeera kan jedhan maddeen keenya godina Wallagga Bahaa Ona Sibuu Siree irraa magaalaa Siree keessaa gidduu kana halkan hidhamtoota siyaasaa konkolaataadhaan baasanii bakka biraa geessuu hubachiisu. Egaan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenyaafan waliin akka turtan isin affeerra. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gaaffii fi deebii jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa waliin taasifne kunooti itti dhiyaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo irraatiin isinii bilbilaa yamamoo taatan yeroo keessan nuu kennuu keessaniif dursee guddaan isin galateeffachuu barbaada. Ayyee. Egaa naannoo dhaloota keessaniitti uummanni dararaa guddaa keessa jira, ajjechaa, saamichaa waan hamaatu deemaa jira jedhaniiti bilbila keessan nuu kennanii. Mee godinni kun godina kamii, ona kamii, ganda kamittidha rakkoon kun kan adeemsifamaa jiru? Eeyyaan egaa galatoomaadha. Godinni kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Konyaa Amuruuti. Konyaa Amuruuti. Egaa akkuma walii galaattuu barteen jiruu fi haalli jiru akkasuma garaagarummaan qabu. Erga mootummaan Abiyyi gara aangootti dhufee impaayera biyyattii Itoophiyaa suphuudhaa fi tattaaffitti seeneeti asitti wanti haaraan uummata Oromoo irratti wanti ta'e yoo jiraate hin jiru. Sababni isaas immoo taateewwan abboonni isaanii Minilik saba keenya irratti raawwachaa ture sanatu raawwate waan ta'eef sanuma irra deebi'e seenaa abbaa isaa irra deebi'e waan ta'eef haaraa miti. Haa ta'u erga dhiyootii asitti garuu wanti haaraan akka haaraatti mul'achaa jiru nagaa eegsisna kan jedhu yookaan immoo nagaan buufna jedhanii kan yaadaniin mootummaan qaama hidhate waraana mootummaa humna waraanaa mataa isaatiin bobbaaseeti humna addaa Oromiyaa bakka sanarraa kaasee erga humna addaa Oromiyaa bakka sanarraa kaa'eeti uummanni keenya dur rakkina qoonqoo duwwaa rakkata malee amma tokko tarii ilaalcha duwwaatu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Aantummaan kunis xiqqoo wal caaluu waan danda'uu fi waraanni garaagarummaa qabaachuu danda'a. Haa ta'uuti dubbii ijoo kana gabaabsuudhaa fi taateewwan erga humna addaa Oromiyaa ka'e yookaan bitootessa 25 asitti humni waraana mootummaa bakka sana qubsiifamee jiru humna waraana osoo hin taane finxaalayyiitu uffata jijjiirratee dhufee bakka sana qubsiifame. Kan qubsiise garuu qaamuma mootummaati. Qaama mootummaati. Finxaalayyiidhaan qaama mootummaati qubsiise. Akkamiin qubsiise isa jedhuu fi qaamni finxaalayyii kun qabatamaadhumatti hojiidhaaf jecha kan iddoo biyya isaaniirraa dur dhufanii bakka sanatti dhalatanii guddatan. Dhugaadha. Godina sana qubsiifamanii jiru turaniiru.
bakka sanatti dhalatanii guddatanii haa ta'uuti bakka sanatti dhalatanii guddatanii immoo ofumaan fedhii isaaniitiif bakka sanarraa gara waraana mootummaatti makamanii waraana mootummaatti gaafa makamanii leenji'anii dhufanii uffata jijjiirratanii bifa jijjiirratanii dhufanii bakka sana qubsiifatanii haaloo yookaan immoo ga'ee dhimma hojii isaanii kan faannoorraan adda hin taane faannoma faana wal quba qabu fakkeenyaaf taatee waraana guyyaa gaafa bitootessa 27 waraanni bal'aan uummata keenya konyaa gandaa migir jedhamu irratti gaggeeffame irratti irra guddaan bal'inaan kan hirmaate waraana mootummaa fi finxaaleeyyii naannoo Amaaraa daangaa ce'anii inumaa'u dhugaa qabatamaa kana kan inni gabaabsanii dhugaa sinitti himuu danda'u humni kun humna gurguddaa konkolaataa 4 naannoo Amaaraarraan dhufee bishaan Abbayyaarraa torban tokkoof kan inni ture. Torban tokkoof haa turu malee bakka Jooja jedhamutti ayyalaallattuun numa jirti egaa ayyalaallattuu kan jennu numa beekama amma garee hedduu qabaatanii jiru ayyalaallattuun suna duukaa walqunnamtii erga godhanii erga sababni egaa kun akkamiin argattani jechuu dandeessu akka ogeessa miidiyaatti gaaffiin ka'uu maluu fi uummanni jiraachuudhaaf jedhee isaanittis da'eeffatee horii kan tikfatu qabeenya isaa loonsaa kan tikfatu numa jira. Kanaaf sanarraan kan ka'e jarri kun walqunnamuu isaaniirraan kan ka'e keellaan akka gadhiifamu godhe ayyalaallattuun kun kan dur keellaa eegaa jiru uummata sogowwoomsee irraa nyaachaa keellaa isinii eegnaedha uummanni agabuu bulee lubbuu isaa tursiifachuu fedhee ayyalaallattuu kana sooraa soo jiruuti gidduutti garuu walqunnamtii loojistikii gochuurraan kan ka'e daandii uummata keenyatti bananiitu karaa itti saaqaniitu osoo uummanni keenya hin beekamin guyyaa tokkotti lubbuun nama 15 fakkeenyaaf yoo kaasuu barbaanneeti kan akka Nagaroo Fayisaa Waaqoo Nugusaa Fayisaa fi Waaqoo Nagara namoonni jedhamani baay'ee dhagaa maanguddoota kaan immoo harmooliidha kaan immoo daa'immanii kan isaan lubbuudhaan darbuu danda'anii jechuudha kun immoo taateen kun maarraatii maddaadha kan inni maddu itti fakkeessanii yookaan immoo nuyi kan baluuti jechuudhaan warreen yaadanii uummata keenya irratti bobbaasaa jiranidha. Haa ta'uuti taatee kana hoggunni ta'u humni waraanaa mootummaa immoo kan magaalaa Gamsaarra buufatee jiru uummatoota birmannaadhaaf gara uummata magaalaa Gamsarraa gara Migiriitti bobba'uudhaaf deeggarsaaf deemu kaan to'atee kaan ajjeesuudhaan kaan immoo laachi buutee kan dhabsiisaa jirutu jira. Kanaaf waraanni birmannaaf sila utuu dhufaa jiru to'atamee jettan kun isa kamiidha? Maqaa kamiin kan beekamudha? Fakkeenyaaf qaamni birmannaa waraanni birmannaa jechuu osoo hin taane uummatatu walii birmata. Uummatatu walii birmata ture. Uummanni magaalaa Agamsaa uummata ganda Migiriif birmannaa yogguu godhu qaamni mootummaa bakka sana buufatee jiru immoo uummata kanarratti tarkaanfii kan inni fudhate. Yoomi taateen kun ka ta'e namoota lubbuun darbanis amma maqaa muraasanaa kaastanii turtanii. Guyyaan namoonni kun lubbuun darbanis yoomi guyyaan sila waliif birmachuuf turanii warri uummataaf birmatu kun to'atame yoomi. Bitootessa 27. Lachuun isaa guyyuma tokkorraa taateen kun. Guyyuma tokko bitootessa 27. Kanaaf egaa erga gaafa sanarraa kaasanii bitootessa 27 lubbuu namni 15 erga darbee fi miidhaanii fi qabeenyi saamichi qabeenyaa erga gaggeeffamee booddee hoogganaan naannoo sanarratti itti gaafatamummaadhaan buufatee jiru uummata walitti qabuudhaan namni kamuu kiloomeetira mana isaarraati kiloomeetira 5 olitti fagaatee deemuu akka hin dandeenye kiloomeetira 5 haga 2 fagaatee deemuu akka hin dandeenye kan isaan akka hiikkachiisan. Kan immoo uummatumti naannoo iyyuu jiraataan.
Jiraataan tummanni magaalaan Agamsarra jiraatani kuniyyuu kiiloomeetira 2 hanga 5 irra fagaatee akka deemuu hin qabneeti. Kan inni akeekkachiise hoogganni waraanaa kan ofiin jedhu kun. Dhimma biraa ta'ee yoo dhukkubsates mana yaalaatti wal geessuu fi yoo dhimma biraa qabaates yoo gabaa dhaqachuu fedhes kiiloomeetira sanaa ol socho'uu hin danda'u jechuudha. Sanaa olitti socho'uun hin danda'amu. Tasa socho'uun hin danda'amu. Fakkeenyaaf Amururra Agamsarraa ka'anii magaalaa Agamsaa Konyaa Agamsaarraa ka'anii Konyaa Amuruu yookaan gara aanaa Amuruutti imaluu hin danda'u namni. Yoo dhukkubsate dhibamaa isaa mana yaalaa geessachuu fedhe manni yaalaan itti geessu kiiloomeetira sanaa ol yoo ta'e maal godhare? Hoomaa takkaan aan dhugaadha. Aduu gad jirra. Aduu gad jiraannee dhugaatu beennu lubbuu namaatti yookaan immoo dalga dubbachuun rabbi hin jaallatuuni. Mana yaalaa miti gabaa waan midhaan bitachuudhaaf aanaa Amuruu deemuu hin danda'amu. Beekamtii bulchiinsa beekamtii nageenya Amuruu fi yookaan immoo kan qaama sanarraatiin alatti hayyama gaafatameeti. Hayyama bakka kanan deema jedheeti kan uummanni keenya imaluu malee osoo hayyamni hin kennamiifi deemuu hin danda'u. Fakkeenya isinii kaasa. Fakkeenya gabaabduu. Barattoonni ni jiru. Barattoonni gara magaalaa Naqamteerra kan barnoota baratan barnootaa fedhanii kan isaan olii gad deeman ni jiruuni. Isaan kuni gaafa magaalaarra bakka sana deemanis mana barumsaarraa dhaquu isaanii deemanii immoo gaafa achi keessaa bahuudhaaf jedhanis immoo bakka deemanii itti himaniiti kan isaanii gara maatiitti deebi'anii maatii dubbisanii maatiirraa immoo deebi'anii gara barnootaatti deebi'an. Kun immoo maal argisiisa karaa biraa uummata keenyatti karaa cufuu danqaa gochuu bakka sana haala salphaa ta'een uummata sana lafa sanarraa godaansisuuf fixuu kaayyoo akkasiiti kan isaan qabani. Yaa taatuuti dhugaan qabatamaan garbiraan anis ni kaasuu barbaada as keessatti fakkeenyaaf dhalattoonni naannoo sanarraa uffata ofiin waraana ofiin jechaa faannootti guyyaadhaa guyyaatti dabalamaa oolu amma ragaa qabatamaa jiruun humni gaafa jalqaba dhufee humna addaa bakka buusee humna addaarraa bakka sana fudhatee fi humna har'a bakka sana jiru waaqaaf lafa waliin argu maaliif keessaa yaa'ee dhumeera hundumtuu. Keessaa yaa'ee dhumee dhaqee inni kaanii lafa buufanni faannoo kun naannoo sanarra bakka gurguddaa 2 qabu. Tokko aanaa Amuruu jala bakka 2tu jira. Bakka gurguddaa 2 qaba. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu jalas immoo Haaroo jedhamtu sanatti bakka sanatti goggodaanu jarri kun waraanni mootummaa kun hidhannoo meeshaa gaggaarii baatanii meeshaa kan akka sinaayipparii bireenii kana baataniiti kan isaanii meeshaa gurguddaa kaammaa turkii kana baataniiti kan isaanii bakka sanatti goggodaanaa jiran kun immoo karaa biraa humna cimsuu hidhannoo hirree isaanii akka cimsachaa jabeeffachaa jiranidha. Uummata keenya irraa immoo uummanni keenya silumaa homaan qabu waan qabu hin qabu. Ishee qabuyyuu immoo baatee gabba'uu hin danda'u. Halkan dur keellaa eeggatu amma keellaa eeggachuun hin jiru. Halkan akka barbaadetti humni kun ol seeneeti kan inni uummata keenya irraa yookaan lubbuu yookaan immoo qabeenya kan inni guuree darbu fuudhee ba'uuti. Haa ta'uuti fakkeenyaaf inni biraan immoo bitootessa gaafa 30 taatee qabatamaa tokko isinii kaasuuf barbaada. Fakkeenyaaf obbo Geetuu Abbaatuu kan jedhamani haadha manaa isaanii fi haati manaa Taaddalee Fufaa kan jedhamu tokko immoo achi ayyama isaaniitiin gara aanaa osoo imalaa jiranii daandii gubbaa irratti kan isaan ajjeefaman qaamuma mootummaatiin. Hayyamsiifatanii osoo deemaa jiranii. Hayyamsiifatanii osoo deemaa jiranii humna finxaaleyyii isaan loojistikiin guutuu ta'e qabu. Jarri kun quunnamsiistuu qabu. Bilbila miti amma fakkeenya bilbilli naannoo sanarra hin jiru kan akka naannoo keenyaa sanatti hin jiru bilbilli qabatamaatti. Garuu quunnamsiistuu bilbilaa qabu isaan jarri wal quunnamuuni qofaatti qabuun. Kanaaf hayyama fudhateetu deemaa jiru. Bakka Qacallu jedhamutti jarri kun lubbuudhaan darbani. Haati mucaa waggaa tokko haadha duukaati kan isheen lubbuudhaan darbiti. Maqaa namoota kanaa qabduu laata? Maqaa abbaa warraanaa kaastanii turtanii harmoota kana maqaa isaanii qabdu?
armoota maqaa isaanii alamma xiqqoo manaatii waan nan ba'eef ragetti of harkaa baadhee waan hin dhufneef malee barreessee isin erguu danda'a maqaa isaanii guutuu hunda isaanii iyyuu nan qabaani. Haadha maatii lama amma kan ayyama isaanii nutuu deemaa jiranii daandii irratti ajjeefaman. Daandii gubbaa irratti kan ajjeefamanii obbo Geetuu Abbaatu haadha manaa isaanii fi obbo Taaddalee Fufaa kan jedhaman immoo madaaniiti oolan haati manaaf mucaan isaanii garuu lubbuudhaan hin darbite. Maatii lamachuudha abbaa warraa fi haadha warraatu wal faana deemaniiti. Abbaa warraa tokko madaanii hafanii warri kaan maatii jinii haati warraa daa'imaa jinii warri kaan immoo abbaan manaa fi haati manaa wal faana ajjeefaman jechuudha. Qaamni deemaa ayyameef fi qaamni ajjechaa kana raawwate gargari moo warruma ayyameef kanatu kana godhe? Gargari qaamni gargari kan nuti jennu bakkatti taatichatti ayyamee deebi'etu kallattiidhaan agartuu sabaa fuulduratti otoo ta'e yaa ta'u qaama sana jenna garuu ayyamee daandii gubbaarra akka jiranii beeka garuu daandii gubbaan akka namni kun imalaa jiru humni kun waan beeku qaba jennee gabaabsinee murree jala kaa'uu hin dandeenyu. Sababni isaa'uu eeruun kennamee fi waan kennameef jarri kun humni kun kan bakka sana dhaqee riphee dursee taa'e mataa maree dursee taa'e malee akkamiin beekee dhaqee eeggate isa jedhu gaaffiidha waan ta'eef. Kallattiidhaan nama ayyameef ta'uu baatus garuu jarri wal quba qabu isaanuma gocha kana raawwateedha. Wal quba qabu sababni isaa namni guddaan Geetuu Abbaatu isiniin jedhe kun ijibbaata lolaa guyyoon parfakkiisaa yaadachuudhaa baadhe guyyaa tokkotti ganda Migir jedhamu kanatti lubbuu nama 26 darbeera lola humna fixaaleeyyiin itti bobbaafame kanaan. Uummata irratti lola isaan bananii. Uummata irratti yoonni qabatamaatti yaadachuudhaa baadhe sadaasa keessa natti fakkaataanii gara sadaasaati irra guddaa kan taate lubbuun saba keenyaa baay'ee darbe. Yogguu guyyaa gaafasii sanaa lubbuu nama 26 guyyaa tokkotti darbe qabeenya kumootaan lakkaa'amantu saamame guyyaa gaafa sanaa namni kun injifannoo guddaadha kan inni humna fixaaleeyyii kanarratti kan inni galmeesse. Kanammoo qabatamaadhaan wal quba qabu namni kamuu wal quba waan qabuu fi sababa kanarraan kan ka'edha dursi eeruun kennamee nama kanarratti. Because sababni isaa kan dursi ayyamni kennamee fi nagaan darbee dhaqee aanaa ga'ee dhimma isaa dhimmeeffatee kan deebi'ee jira. Nama kanarratti maaliif taatee kun ta'ee isa jedhu kanarraa kaaneeti kan nuti walirraa fagoo jiranii kan nuti jechuu dandeenya. Gochanni kaleessa godhe sana yookaan lola isaan irratti baname irratti injifannoonni galmeesse sababan uummatarraa ittisa godhe faaloo kana baachuufiidha nama kana ni beekuudha kan naan jechaa jirtan. Eeyyet. Taateen kun godina sanatti ba'a Wallaggaa Horroo Guduruu qabatee magaalota Shaambuu qabatee waggoota lakkoofsiseera walumaan beekna. Ka guyyaa hamma jedhaa irru kana ka'e kan yeroo dhiyoo asii kana ka'umsi isaa maal tureme qaama nageenyaa jedhaniitii kan Oromiyaa kaasanii finxaaleeyyii qubsiisanii jettanii guyyaa sana kan isaan irratti dhukaasa kana bananii namamma kana bakka tokkotti ajjeesan guyyaa tokkotti ajjeesaniif tarii wanti isaan sababa godhatan ka'umsi isaa maal ture laata? Sababni egaa waan haaraan qabu nama keenyatu xiqqoo waan ditteelii dafee hin hubannee of jabeessuu dhabuurraan kan ka'e malee sababni jiru lafa babal'ifannaaf daangaa babal'ifannaa fi sirna abbaa irrummaa durii olaantummaa sana mul'isuudha. Waan dhugaa qabatamtu tokko sinii kaasa. Qaama humna waraanaa bakka sana jiru keessaati gaafa ganama ispoortii hojjetanii harka fuulduratti Amaaraa harka booddee gaafa deebisan immoo gaallaa jedhu dhiifama naaf godhi kan gowwaan abbaan ofarra kan ormi sarrabsurra gowwaan ofarraaf saa jedhe jaarsi gaafa mammaaku. Kanaaf ishee kana na of kolchitu kun maal argisiisaa yoo jenne ilaalchi loojistikii qaama mootummaa kana keessa jiru waraana humna aanjeffadha jedhee haa ta'u qabata haa beeku hin beekine I don't know garuu beeka jennee ma fudhanna nuti sababni isaa qaamni humni mootummaa kun kan ofiin akkasittiin gaafa dalagaa kana yakka kana dalagu
quba qaba wallaalaa waan jedhu an sagaleen badaa gaarii natti hin fakkaatu. Kanaaf daangaa babal'ifannaa lafaa fi olaantummaa Habashaa deebisuudha kaayyoon isaan qabani malee uummanni keenya of sassaabee waggaa meeqa har'a dhugaa qabatamaa yoon sinii kaase 2013 jechuudha. Uummanni keenya 2013 kan maasiirraa haammateen 2014 2015 haga ammaatti kaan immoo kan 2012 duwwaa maasiirraa qotatee itti jiraachaa jirutu jira. Haala akkasii keessa jira. Qotiyyoo waggaa 3 utuu camadiin uummanni keenya lafa dhuunni biraan immoo lafti akkasittiin utuu hin qotamin uummanni keenya utuu gidirfamaa jiru. Karaa biraa immoo uummanni naannoo bakka sanarraa gamarraa godaananiitu eessatti hidhamaa jiru. Mana uummata keenyaatti kan isaan galaa jiran. Uummatumti Amaaraa kun eeyyeen uummati keenya keessaa buqqa'eetti dhufanii galaa jiru. Galaa jiru qabatamaatti fakkeenya siniin kaasa ganda Cidhatti jedhamutti ganda Jaaboo Doobbat jedhamutti ganda Sammoon Laammuu jedhamutti ganda Xombe Dangaaf jedhamutti bakka kana tokko lama siniin jechuun danda'u. Waliigalatti aanaan Amuruu aanaadha jedhee kan inni taa'aa jiru gandoota meeqaanii gandoota 5 duwwaa taa'aa jira. Gandi 4 humna ijoollee qeerroo of ijaarteetu qaama mootummaas qaama finxaaleeyyees qaama yalaallattuu kanas ofirraa riveenji godhaniiti kan isaan uummata isaanii seef godhanii kaa'aa jiran. Isheen bulchaa jira jedhee taa'aa jira. Bulchaan aanaa sanaayyuu hin jiru. Bulchiinsi hin jiruuni dhugaa qabatamaatti yoo ta'e hin jiruuni. Yeroo dhabne nus lubbuu waan sodaannuuf akkatti keessa deemnee viidiyoo waraabnee addunyaatti gad baasnu dhabne malee dhugaa qabatamaatti waa tokko waan wanni jedhu jiru. Kanaaf fakkeenyaaf humni mootummaa kuni humni waraana faannoo kuni gaafa mallattoo faajjii Minilikiin godhatee suuraa Minilikiin baadhatee naannoo Amaaraarraa konkolaataa 3tiin gaafa achi as ce'u qaamni bulchiinsa nageenya naannoo Amaaraa hin beeku. Loojistikiin sekiriitii kan biyyoolessaa hin beeku qaama kana hin beeku deemaa jiraachuu socho'aa jiraachuu isaanii hin beeku yoo jenne hin beeku jechuu hin dandeenyu ni beeka osoo beeku haadha kan haa dalagan uummata sana lafa kanarraa godaansisuu fi uummata keenya fixuudha kaayyoon ejjennaan isaan qabani malee waan biraa waan dhossaa sababa biraa waa tokkollee hin qaban. Haa ta'u mee gara duubaattanii si deebisa yeroo leenji'an illee harka fulduratti gaafa deebisan Amaara duubatti gaafa deebisan gaallaa jedhu naan jettee turte. Amma gaafa ilaallu asii qaamni bulchiinsa biyyaatittiin jennu akka Oromoon hubataa jirutti dogoggoras haa ta'u dhugaas haa ta'u isa abbaaf rabbitu beekaa ilma abbaa gadaati ka biyya bulchaa jiru Oromoodha jedhee yerootti uummanni burjaa jedhullee ni jira. Namni kun dhuguma Oromoodha yoo ta'e qaama kan achi qubsiise kan waraana Oromiyaadha achi kaasee faannoo achi qubsiise isaanumaadha naan jetteeti jirta. Qaamni achi qubsiise immoo gaafa akkasittiin Oromoo arrabsu isaanumatu qubsiise naan jetteeti jirta. Kanarratti mee maaltu jira akkamitti yaadeeti namni kun jetteeti yaadda kan waliin arrabsamaa jirru walumaanime garuu qaamni isaan achi qubsiisan kun yeroo leenji'ullee Oromoo arrabsaati leenjii kana yookaan lashii kana hojjetaa naan jettee jirta. Qaamni biyya sana naannoo sana bulchusi qaamuma bilxiginnaati. Akkamitti ilaalu laata wanta maaltu itti dhaga'ama yookaan immoo qaamumti biyya bulchuu numti gadii kuniyyuu inni godina yookaan aanaa keessan bulchu kuniyyuu akkamitti fudhata laata waan quba qabdan qabdu atoo akkamitti tilmaamta akka Oromoo tokkotti. Isa hangafaa fi jalqabaa Oromummaan maqaa fi afaan miti gochaa namana because seexana ta'ee Oromoodhaaf ka'ee yoo Oromoo dhugaa Oromoo yoo dubbate sun Oromummaa isaa seexanni mataan isaayyuu silaan dubbatu iyyuu malee seexanaatiniyyuu Oromoodha jechuu dandeenyaa jechuudha kara biraa. Kanaaf gochaadhaan malee afaaniin miti bulchitoonni aanaa fi bulchitoonni godinaa ishee har'a yeroo Habashaan bara Haayile Sillaasee jedhu abboonni keenya gaafa dubbatanii kan yeroo muudameenyaan gaafarraa bu'uu isa sammuusa dhukkubaa si balaa si shoomii yaalballaa si shaarii qoccaalii jedhanii jedhu gaafa sanaan shaakalan waan ta'eef.
Kanaafi jarri kun amma faayidaa dantaa ishee bakka sanarra taa'anii ittiin nyaachuuf lama buluuf birrii ittiin waa kuufachuuf jedhaniiti malee fakkeenyaaf akka aanaa keenyatti dhugaa qabatamtu gabaabduun an duukaa haasa'eera ani alkallattii duukaa haasa'eera kallattii osoo hin taane alkallattiidhaan nama kana duukaa haasa'eera bulchaa aanaa sana duukaa. Gaafan duukaa haasa'ee jala muree obboleessa koo bakka hin dandeenye gadi lakkisaa fakkeenyaaf gara uummata keenya hidhachiisuudhaaf illee yaalii nuti goonee hin jiru yaalii goonee turre namni achirra jiru sabboonaadha haa ta'u garuu humna ol waan ta'eef humna abidda baatee taa'u waan ta'eef isaantu kaa'ee nuti hin hooggannu nuunis hin ajajamani waan ta'eef walii isaaniitti dhaga'u kanaaf nuyi humni keenya danda'aa miti akka godinaattis ta'e akka aanaattis waa gochuudhaaf wanti yaaliin nuti goone hin jiru bulchitoonni godinaa bulchaan godinaa immoo isaanii nageenyi isaanii maqaatu afaan waan beekuuf achi kaa'ani malee isaanuma godina Wallagga Bahaas nageenya Wallagga Bahaas yoo fudhattan kan Oromoo Durus yoo fudhattan isaanuma. Jarri kun alkallattiidhaan kanaafi kun badaa gowwoomsa yookaan wallaalchifannaadhaan taa'anii aangooma isaanii tursiifachuudhaaf suphachuudhaaf kan deemanii suphamuu hin danda'u garuu ofumaa suphina jedhu malee suphamuu hin danda'u garuu of tursuudha yaadiin jiruun irra guddaa of tursee lama sadii of bulchuudhaaf kan inni yaadaa jiru kanuma malee wanti biraan hin jiru haa ta'u garuu qaamni uummanni keenyi garuu qabatamaatti amma baree beekee waraana mootummaa kana durraa kaasaa jedhee iyyata baasnaan gaafannaan fakkeenyaaf maqaa isaanii guutuu hin arganneef malee obbo Dassaalee namni jedhaman maanguddoo umurii waggaa 80 kan akkamitti waa'ee waraanaa kaaste jedhamee kan eeggaddaa miidhaan yookaan immoo laala'amni guddaan irraan ga'ame nama kanarra. Kanaafi kun immoo sababni isaa maali yoo jenne sababa biraa waan haaraa hin qabu. Daangaa babal'ifannaa fi lafa kana kutanii gara naannoo Amaaraatti kennuuf uummata Amaaraa fuudhanii qubsiisuudhaaf lubbuu namaa balleessuun maaliif akka ta'e ifa jireessa waan ta'eef kana taatee jiru. Kanaaf inni akkamitti ilaalta waan isin jettaniif ani sirna apartheidiitiin gadittii fi sirna nama nyaataa kan fi minilikiin garaagarummaa hin qabu waan ta'eef badaa hagas maraa Oromummaa abbaa gadaan kun yoo maqaadhaaf fakkeessu taate malee dhugaadhaaf yoo taane isaa achi gubbaa miti mana kan bulchatu abbaadha. Mana kan bulchatu abbaa erga ta'ee Shimallis ofiisaayyuu kana taatee kana hundumaa isaa dalaguu gochuu hin danda'a ture dhowwuus hin danda'a ture uummanni keenya gaafa mana keessatti gubatu uummanni keenya gaafa banni abiddi irratti boba'u gaafa waggaa 3 waggaa 2 guutuu qonnatuun qotatiin waggaa 3ffaatti ce'u dinagdeen uummata keenyaa akka isaan sirna gadaa yookaan gadaa Afrikaa Oromiyaa akka Afrikaatti dinagdee gabaadhaan yookaan immoo zoonii gadaadhaan tokkoffaa goonaa suni kanarrabaa yoo taateef gowwoomsaa yoo taate malee dhugumatti dinagdee uummata keenyaa cimsuudhaaf guddisuudhaaf kana deemamu natti hin fakkaatu. Akkas egaa dhugaadha. Egaa haasaa keerraa kan hin hubadhe arrabsooma sanayyuu amma Oromoodha yoo ta'an bulchitoonnumti kan meegaa warra gubbaayyuu haadhiifnu kanaanaayyuu biddeenumaaf jedhanii ameen jedhanii ofitti fudhachaa jiru jechuudha akkan sirraa hubadhutti. Dhugaa qabatamaa lafa jiru kun. Haa ta'u mee jecha sana kan isaan fayyadamaniif hiikoonsaa maali laata kan isaan harka gaafa fuulduratti deeffatan ofii isaanii waamanii gaafa duubatti deebisan immoo arraba Oromoo yookaan ittiin Oromoo arrabsan kun maalni laata hiikisaa? Hiikisaa gaa'ii dura abboonni gaafa jedhanii maaliif akka waan wallaalaa ta'etti hiiku dur. Abboonni gaafa dubbatanii wallaalaa jechuudha akka yaada mataa isaaniitti wallaalaa jechuudha nuti fuulduratti uummata keenya immoo booddeetti deebisna hambifnaadha uummanni sun immoo booddeetti haafuudha. Oromoon gara duubaatti hafaa nuyi gara fuulduraatti ceena. Gara fuulduraatti baanaadha. Kaayyoon isaanii immoo kaayyoon isaanii irra guddaan isaan immoo biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kun yoo Habashaan jiraate
Itoophiyaan jirti yoo Habashaan hin jiraanne Itoophiyaanis hin jiru Ortodoksiinis hin jiru akkas mul'anniif kaayyoon isaanii kun immoo maanni eessarraa maddee kan Minilik durirraa kaaseeti waan ta'eef waan haaraa miti sanumatu reapdeet ta'aa jira. Haa ta'u nama kooga ulfaadhumee hamma haalli uummanni aanota godinoota ammatinaan jette keessa jiru ammatti amma sa'atii amma naafati waliin dubbannutti maal fakkaata laa akkamitti jiraachaa jiru? Ani egaa kana jedheeni guuteen afaan guuteen akkas jechuun natti ulfaata. Sababni isaa haa xiqqatu guddatu. Ija tokkos ta'e daabboo tokkos ta'e an xiqqoo nyaadheen bula. Garuu uummanni ko dhugaa dubbachuudhaaf sababa lafa hojii jiruuf olii gaddeemeen haasaa waan jiruuf haalas waan ilaalaa jiruufan gabaabsaa jiraaf malee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e har'a uummanni keenyi kan midhaan ija midhaanii miti hidda mukaan lafaa qotatee nyaachuudhaaf dhabee rakkachaa jirutti jira. Dhugaa qabatamaa kaniin ani jala muree akka Oromummaaf eenyummaa saba nama Oromoo tokkotti kaniin ani isinitti maddu dhaamsadhu. Har'a sadarkaa biyyoo nyaatee garaan duwwaan taa'een irra ga'ee jira. Hin ulfaata dhugaa dubbachuuf egaa walumaan beennaa uummanni dhaga'inaa dhaga'uuf malee waan jiru gaa nusunuma quba qabna mee gara fuulduraatti maaltu furmaata laata akka ofii keetti ka yaaddus qabdus yoo jiraate maaltu furmaata taa'attee yaadda? Furmaanni yoo jiraate an gabaabseen furmaanni solushiniin dhugaadha miti. Yoo dhugaadhaaf kan uummata Oromoodhaaf an dhugaa nan dhaabbadhe jedhee qaamni mootummaadhaaf hin jedhu yoo jiraate bulchitoonni godinaas ta'e kan aanaa uummata keenya waraana mootummaa sana mootummichuma naannoodhaafu yookaan immoo kan godina sanaafu aanaa sanaafu waraana mootummaarra uummata keenyatu wabiidha. Wabiin irra guddaa wabiin uummata keenyadha. Kanaaf uummata keenya hidhachiisanii uummanni keenya hidhatee ofirraa lolee nam tokko qotee nam tokko immoo namni shan immoo eegee ishee sana immoo lubbuu isaa ittiin tursiifachuutu filatamaadha. Kanaafuu uummanni keenya lafa jiru fincilee ofirraa eeboodhaan lolee meeshaa ammayyaa jiru miti. Eeboodhaan lolee dura abboonni keenya. Kanaaf ofirraa finciluu fi loluu duwwaa tokkoof tokko falli solushiniin jiru ofirraa loluuf deebisuu duffeenni gochuu duwwaadha malee araaraanis sichi waan araaraan hiikama jedheen hin amanus hin yaadus sababni isaa nama haadha keessan ajjeese nama abbaa keessan qale saala irraa mure nama maatii obboleessa keessan abidda itti gube duukaa dhuguma nagaan bu'ee araaramee akka durii sanatti deebi'an nan fakkaatu sammuun kos nan amanu oguma qabuun dandeettii qabuun xiqqatu guddatu akka seera idil addunyaattis ta'e akkuma seera walooma obbolummaa federaalizimii jedhu gaafa haasa'anii sana dubbiseenis hin jiru tasa danda'ama jedheen hin yaadu. Because sababni isaa yoo dhugumaan Habashaa fi uummanni keenya araaramee jiraata ta'e abiddi cidii gubuu jechuudha. Kanaafi solushiniin jiru tokkoof tokko ofirraa finciluudha. Uummanni keenya biyya alaa jiran ispeeshaalii biyya alaa dhageettii qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf fakkeenyaaf Horroo Guduruu Wallaggaaf akka Horroo Guduruu Wallaggaaf akka Wallagga Bahaa kan Habashaan ittiin qabattee ayyalallattuu bukkee wajjirraan taate an akka uummata kanaa dhume lafarraa dhume miidhame hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf mana keessatti maatiin tokko guutuu namni jaha. Namni jaha jechuun namni jaha mana tokko keessatti kan abiddaan dhume intalli waggaa 5 duwwaa hafteetu jira. Mee kana Waaqayyo maal akka jedhuu fi maal akka inni dubbatu mee teenye yoo Rabbi lubbuu nutti kenne teenye ilaallee firdii fi murtoonni kennu booddeeyyuu arguu dandeenya. Kanaaf lubbuu namaa irratti taa'anii teessuma lubbuu namaatiin dhiiga namaatiin teessumarra taa'uun guutuudha jennee nan amanu sammuun kun. Dhugaadha akkasigaa kun waan ergiyoomii Oromoon inni dubbachuu danda'u mataatti dhukkubsataa jirudha. Qaama haadha keessirraa ajjeesaa daa'ima kichuu ajjeesaa manaaji walitti gubaa jiru wajjin nagaatti jiraachuun ni ulfaata. Akkumatti jette gaa waan danda'aniin ofirraa falmachuu yoo taate malee karaa nagaadhaan jiraachuu jarri kunis utuma. Oromoon dhugaatti nagaa barbaada. Isaanumtuu immoo kana hin fedhan waan ta'eef
ta jedhudha furmaatitti keesse ulfaadhugaa atillee haala akkas ulfaataa kana keessa teessee wanti ta'e haa ta'u jettee of wareegdee sagalee uummata keetii ta'uu keetiif yeroo kennuuf laattee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin turtii taasistee rakkoo uummanni kee keessa jiru addunyaa gurraan ga'uudhaaf waan ayyamamteef guddiseensi galateeffadhaa ulfaadhu galanni kee bilisummaa ta'u. Hamtuunis qoreensi hin argine qilleensi hamaas hin argine Waaqayyo ija hamaa sirraatee haa qabu lafa jirtutti. Adda keemmoo adda gooftaa siifaa godhu Waaqayyo lafa jirtutti ati sirra aani injifadhu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Sagantaa itti aanutti qophiilee wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.